Getachaw saffaa arkadiigaati nama qalaa ture nama kolaasaa ture fi Mubarik Musammaa akkamitti walitti dhufa akkamumatti ajina keeti malee ajaa ta'uu kee ragaa walitti baate xaqlallaa kee biloo godheen jira ammas biloo gochuun dhufe amma lubbuun jiru tararrabsaa du'eera Getachawn du'eera Getachaw saffaa du'ee jira na amanaa du'ee jira tish ifama maali ifama eenyu nan gaafadhaan Getachaw saffaa hin du'eera doorsisa kee bilbila kee ምናምን ይከ dantaan qabuwan lamin amma asirratti maandu illa amma sakan eenyuun ifama gaafachuwan way Getachaw ilaa mataarra kaadhoo barbaadde dhageesse ani immoo gadan deebise ati du'aa Getachawn qabachuun profaayilii rakaachuun mirga keeti sinxunneen gowwaa sinxunneen Firoma Getachaw saffaa yoo akaakayyuu kee abaabayyuu kee lakkaatee firoma asaffaa Getachaw hidhattee yoo firomni kee lakkaa'amee akaakayyuu abaabayyuu kee lakkaatee Getachawtti galfatte an qaccee gootis miti immaa obboleessa koon ta'in na miidheera na zollomeera addeebi'uu isaan hin hawwu hin fedhus gaafa sanaan of hin lakkaa'u Itoophiyaadhaan of in lakkaa'u mirga gooti man ho akkam dirqamallaa Getachaw koo wayyoo koo jechuu qabaan dirqamni hin jiru du'een cita malee mormanna cita malee dhageessee morma koota asiin miti asiin qalama malee waan ani itti amanen godhaan Getachaw nutu laa gad deebisee miti ma irra deemneen Getachaw bilisa nama baasa yaa rabbii koo gara Getachawtiin bilisa nan baasin na ajjeesi gara Getachawtiin jannanni gara Getachaw ta'e naqu allaqe dhageesse tawwale si attam Getachawn du'e jetta akkam maal Getachawn siifa kaakayyuudha siifa abaabayyuudha ana Mubarik Musammaa yaasini Getachaw wayi miti simple dhageesse yawmal qiyaamaa dhiifaman gaafadhu yawmal qiyaamaa Getachaw dhiifaman gaafadhu Getachawn hattuudha sakkaaraamiidha harka dhiigaati kaleessa obboleessa na jala ajjeesee jira haadha lafarra harkisee jira waan hedduu hojjetee jira diina kooti diinni koo fira tokko ta'uu hin danda'u dhiifama na gaafatus yeroo kuma tokko gara jabinaan kolaasee jira gara jabinaan qaama saalaa ilma dhiiraatti intina bishaan haayilaandii irra raasee jira isa kaan harka ol qabee hidhee jira isa kaan miila gadi qabee jira isa kaan miila gaaratti hidhee lafatti gadi garagalchee jira diina kooti kun immoo mirga kooti mirga uumamaa namarraa mulqite abeet mirga uumamaa irraa mulquu feetani Getachawn diina si'ii fira ta'uu danda'a ammas firooma keetti mormine firooma keetti hin buune man fira gidduun gallean waan dhuunfaa kooti ana namni waan irraan kaa'u fide abadan qobaa koon deema malee qobattii koon jiraadha malee yoo Dr. Abiyyiin Getachaw wal hammatanii wal dhungatanii harka wal qabanii araaramni irra jedhan an Getachawn diina kooti mirga kooti taa'ina laali durin jedhaa ture yeroo addi bilisummaa Oromoo Getachaw wajjin morka wal qabee kokkee wal qabee si galee baranni Eertiraa jiru an waan hojjetadheerra waan argadheerra naman dubbachiisnaa waan gaafati shanee shamtuu shanee hattuu shanee leebaa shanee maali jettu an immoo adda bilisummaa Oromoo ilma sabaa kabajamaa jedhee itti amaneen si galee itti amaneetan yoon qobaa koo ta'eyyuu gaafadhu bilbilii kadir martuu dawwalii gaafadhu mesenjara isaa qabda alhamdulillah amma wal qixxaannee ragatii ta'eef hundinuu mesenjara kadir martuu qabda Mubarik dhuguma akkanaa jedhi gaafadhu dawwalii nama meeqa akka loobne dabarsaa turre nama meeqa akka haala mijeessinee ergaa turre bara Suudaan jala turre sanas waa meeqa akka hojjetaa turre ofimuun hin ta'uudhaaf lakkoofnee kennaa turre doolaaraan qabnu doolaara zarre lakkoofnee kennaa ol turre eenyu ol si galee maaliif diina kootiin wal lolaa jira amma immoo Dr. Abiyyi diina kootiin lolaa jira jedhee hin gargaarre hin deeggarre si galee calliseen jaallaale Getachawn garuu diinummaa koon himeen
akkam Getachoon du'e jetta ilmi namaa tokko du'a sagal du'e inni 4 kiiloomeetiri 5 kiiloon jiraannaa yoo dhufee gale du'aa gale an fayyaa gale hin jedhu mootummaa kootis hin jedhu si gale ana kun Mubarik Musamaati ibsa jennoo kooti kun si gale an mootummaa kootis hin jedhu inamanu nan du'a malee biyya sin qabu'an in qabu'an Itoophiyaa jedhamuun himadhu'an in himadhu guyyaa gaafa Getachoo 4 kiiloo galuutii kaasee biyya Itoophiyaa in himadhu'an iskireen yaa waraabbadha Getachoon deebi'ee biyya bulcha taanaan an biyya Itoophiyaa in himadhu okay diina kootu jedhanii gaafa ni aangoo qabate aangoo irra taa'uyyuu diina kootu jedheetanii woboo wabii sabaa adda bilisummaa Oromoo afaan guuttadhe naasa eenyuun na dangeessuu hin danda'u soba abbaan jedhe dhufee na bira taa'ee laayivii waraabaa eessatti akkamitti gargaartee yoon jedhe immoo nan zara akkaataa wajjiniin si galee an gaafa sana diinummaa isaa beeka malee hadhaa miti gaafa sana diinummaa isaa beeka kanaaf adda bilisummaa Oromoo jabeessaa ture eessatti Eertiraa dirasitti jabeessaa ture jabaadhaa isin wajjinan jira Getachoo balleessuu irratti jedheen intinaa yaa ture galee ati rabbitu sitti faradee jennaanii zalaalam iyyaa jiraachuu zalaalam nama baaraa jiraachuu ilmoo keessa baaraa jiraachuu rabbi sirra kaa'ee jennaanii yaa gorteetti gorte nama baaraa ta'a abaari nan laallatu kun waa'ee keetii galchu waa'ee kooti sim galchu eenyuun keeyyuu nan deeggarin sheer nan godhin dhuftee nan laalin biloo kofirraa na godhi narraa deemi Getachoo saffaa diina kooti Getachoo asaffaas ta'e raddaas ta'e jinniis ta'e warrumti gara intanaa kun diinaana dhumeera kanas wal biraa galleerra kana na qabadha adoran muqiimina qabatinaa shi adoran na baarina barbaaddu harkaaf miilaan udduun yoo nama barate udduudhaan ol garagaleeti na abaari dantaa keen qabu guruppii hidhattee dhufte na abaarte rabbi maal si haa godhu wallaahi na ana si abaarran haqa sirraa qaba si abaarran haqa sirraa qabaan afaan guuttattee Getachoo haadha koo lafarra kise jettee na arabsa Getachoo maatu ke jette du'eera qaata du'e hadha miti ajjeesee biraa galuun koo gaafa inni 4 kiiloo keessaa gadi ba'ee yaatee dhattee boolla keessaa funaanamtu du'aniiru jedhee dubbadhe miti himaa kijibaa jettani ofii kijibaaf dhugaa walii beektu sin warri kijiba naan jedhaa jettan maaliif kijibdee jettan dawwaltanii gariin maaliif kijibdee Getachoon hin duune jettan du'eera akkan itti du'e ilmi namaa tokko gaafa bakka qananiirraa bakka miila isaa akkana diriirfatee la bakka miila isaa akkas diriirfatee taa'ee la Getachoon la sigaaraa isaa xuuxaa anta as gabba'u balau gidalau xefruunni qalau intalaa isaa buqqisi qaama saalaa isaa buqqisi marfeetti kaayi waraan adoochi ajjeesi jedhu namni akkas jedhaa ture namni abbaa barbaade ajjeesisaa ture namni abbaa barbaade lafarra harkisiisaa ture namni ajjeesee kee makiinaadhaan lafarra nama harkisiisaa ture gaafa inni miila isaa gadi buufatee barcuma sanarraa ka'ee caakkaatti galee boolla awwaalli keessatti galu du'eera na biratti si galee ati du'aan nati beektu sa janaazaan baatame wayyoo jedhamu an du'a gosa danuu jira du'a kun Getachoon du'eera gaafa sana du'e si galee du'eera qabaramuu dhiisuuni inni dhiyeenyatti dhiyootti ilaalta waadaadha du'eera yoo gurra qabaatte bani gurra kee namni tokko gaara taa'ee nama jeessaa ture gaara taa'ee qeensa buqqis jedhaa ture gaara taa'ee qaama saalaa isaatti bishaan haayilaandii fannis jedhaa ture gaara taa'ee dhiira caalu balleessaa ture dhabamsiisaa ture si galee namni tokko gaara taa'ee nama ajajaa ture hadha dhaqee boolla awwaalli keessa yoo gale du'eera jechuudha na biratti kanaafan du'eera jedhe kanaaf taasisaa isaa qaatan taa'e min nageenye awwaalee biraa galeeraan amma wannan barbaadu isaaba qofa isaaba tasaasabuudha yoo rabbi biyya duniyaa irra jiraachise isaaba wala sabanna wal argine isaaba walitti sabanna isaabni walitti sabannu immoo san nama dararaa ture akka qeensa namaa buqqisaa turetti qeensaatti buqqa'u du'aa kana ajjeesuu jiraan barbaadu akka qeensa namaa buqqisaa ture qeensaa buqqa'u rabbiin kun agarsiisa akka namas okkolloo galchaa ture miilli isaa ol fannifamee mataan isaa gad deebi'u harki isaa ol fannifamu dhaabataa olee bulu azabamu
akka nama zabaa ture dhandhamachuu dhandhama ilma namaa dhamaasaa ture sana dhandhamachuusaa hawwii kooti yoo rabbiin koo jedhe takka rabbiin kan dhinnabu nan argadha mee abaarsa keetiif hawwii kee ilaalla duu jettetta du'ee koo ilaalla Getachoon immoo hawwii an hawweef kana ta'ee isaa waliin teenye ilaalla namni utaaleedhaaf miti namni hoyi jedhaaf miti dhageesse miidhamaan meeqa jira kan akka kootii kan miidhame kan akka kootii haati lafa irratti jechuudha ilmoon si jalaa jeefame ka'ee miilli si qabame taasisaan teessoo jedhamee lafa irra harkifame meeqa jira miidhamaan mee imimmaan miidhamaa sadii fi mee faranjiis keessa ta'e jinnii keessa ta'e Getachoo wajjin dhaabatu mee imimmaan gosii kootii gumaa haadha baafachuudha lafa biyya duniyaa irra jiru kanaafi Getachoo faranjiin duuka jiru anaa rabbiin koo na wajjin jiru sigalee ana rabbiin koo na wajjin jiruu fi haqan qabaan obboleessan ajjeefame jala obboleessatu lafarra jala haadha koo lafarra argifamte obboleessa dhabamsiifame nama sadii baddalame na keessa tokko obboleessa turuu koo dhabe du'aan tokko hin dhabamsiisan tokko lafarra haadha koo harkisan kanaaf waan sadan kanaaf rabbii koo eeggataa jira mee an Mubarik Musammaa tokkoo fi miidhamaa tokko rabbitti bu'aataa jiru tokkoo fi Getachoo saffaa faranjiin duuka jirtu qocaa jedhe Jawaar tokko Jawaar Muhammadtu bineensi hundi admaasitti murataa oolan yaa qocaa eessa dhatta jennaan jedhe rabbi keessa jiraa jetteedhan qocaan hin jiru jennaan rabbi keessa hin jiraatinii malee rakkoon qabu jedhe qocaan jedhani duuka iyyi geechoo koo abbaa koo haadha koo akaakayyuu koo abaabayyuu koo si'ii mirga keetti obboleessoo faarfadhu yeroo ati faarfachuu Getachoo faarfachuu harka rukutuu fi jagna koo jettee faarfachuu mirga qabdu ani immoo Getachoo mormuu mirgan qaba obboleessoo aangoo miti yoo malqiyaamaa bifa aangootii waliin argitu akkanatti akkamitti anarrana keessaa na Getachoo ofirra kaadhu mirga keeti suuraa isaa maxxanfadhu mirga keeti anarran kaahin kaa abadan namsi jalattan du'a malee hin baadhu kanuman si himuu dhufe ifaman gaafadha innaan dhugaa seete sila maaliif sobdi sila waa'ee sobaa dubbattuu warri miidiyaa kun maaliif boo jiraamee qajjeeftan isin jiraamee qajjeeftanii innaan annan jira jedhee televiziinii isheetti beema waa'ee sobaatiin qaanfadhaa warra jedheen ta'ee sobdadha jedhartanu qaanfadhaa sobaa waliin himan walumattuu nuun malee meeqa ta'u isinitti keema tusin du'ee hela waa'ee jettanu meeqa tokko nan jira jedhee ol isinitti beema kamitti ayichaale miko ati Getachoo deeggaruu mirga qabaatte ani immoo falmuu wajjin falmisiisu dirree waraanaatti akka argamuu mirgan qaba oo barjageen dhumeera durii ni meeman samba Hayilee Gabrasillaasee diyyee dirree intinaannaka dirree ololaannaka Dr. Abiyyiin duran jedhan Dr. Abiy Ahmad Ali duranii dirree waraanaatti argamuu qabaa affeerraa naa godhaa jedheeman as taa'ee Ijipti keessa taa'ee naa seenaan hin dhugatu yoo barbaadan viidiyoo sana sheersinii godha bide utuu Dr. Abiyyiin jedhin utuu Dr. Abiyyiin immoo arganii Hayilee Gabrasillaaseen jedhin yoon sobanaan jedhe kottu Hayilee Gabrasillaaseen jenne Fayyisaa Leellisaan jenne Caalaa Bultumee hin jenne warra madda anis raayyaa ittisa biyyaa wajjin wareegama jedhaa jiru kun Dr. Abiyyi kaasee warra duddubbee koo dhufe nama na dhaga'uun nabe malee jalqaban jedhe Getachoo balleessuudha daaraa gochuudha yoon ajjeesuu dadhabe dhaqee duudha qophiidha jedhee dubbadhee namoonni dubbanne yaa biyya ragaabaa Dr. Abiyyi waan akkanaa yaadaniiru dubbataniiru hin dubbanne an argeef hin jenneem gaafa duraan jedheeman dura gaafa jedhe galamni yoo jala balleessuudha namni barbaachisee hanqate anatti guutaa yoo ajjeesuu dadhabe nan du'a nama jedhe maaliif irraanfatu seenaarra hin nyaatu afaan koo jedhe hadhaa Dr. Abiyyiin argee kana jedhaa jira Caalaa Bultumee argee kana jedhaa jira Fayyisaa Leellisaa lakkii bu'aan nama jalan deemuun duran jedhean tu jarri hin jedhinan jedhean si galee Getachoo saffaa dhabamuu qaba qabamuu qaba ajjeefamuu qabu yaa rabbi Getachoo asaffaa ajjeeftee hin balleessin baddaa sana keessatti yaa rabbii ko gubaan qaba garaa koo keessa yaa rabbi Getachoo du'aa isaa nan agarsiisin fayyaasa arguun barbaada fayyaa Getachoo qabameera jechuu rabbi na agarsiisu
Gaafa qabamee kee immoo akka haadha namaa galaafataa turetti galaafatamee haadha isaatiin ba'uun barbaadu ilmoo isaatiin ba'uun barbaadu. Suutaan ajjeesamuu isaan barbaadan. Qeensi jalqaba qeensi irraa muramee qeensi isaa irraa buqqifamee piinsaadhaan. Mi'a nama dhukkubaa argitee ilma namaatti qeensa irraa buqqisaa turte akka dhukkufataa turan. Isin galee Getachaw akkan itti du'uu isaa hawwu baraha keessatti miti. Qabamuu isaa booji'amuu isaa minaamin itti ta'e fayyaan isaa utuu waa tokko irraa naxaamin qabamee dhufe qileenxoo galee achi liibii waraabamaa qeensi irraa buqqifamaa piinsaadhaan. Argitee akka nama dhukkubu akkanatti nama dhukkubsaa turte. Qaama saalaa isaatti bishaan haayilaandii isa guddaa nammee sansalataan qaama saalaa isaatti hidhamee akkasumatti baatee waan ilmoon namaa ilmaan hiyyeessaa ilmaan miskiinaa dhandhamatte sana dhandhamatee hidhamee dararamee sana booddee quba isaa tokko irraa kutaa jilbaa irraa kutaa foonsaa irraa kutaa fixuu jaraan barbaade malee akkasiin qalanii ajjeesanii qaxaqqatanii baasanii angammachuun qabu. Qalanii kukkutanii fixanii akka nama kukkutaa ture sanatti kukkutamee du'uu isaan barbaada malee yaa obboleessu xiyyiitiin du'uu isaa fanjiin du'eeraa isaa rabbi nan nageessisin gurra koo haa qabu malee aana tofi abaaraa irraan gurra koo haa duuchuu gaafa sana rabbi du'eeraa Getachaw rabbi nan nageessisin yaa rabbi nan nageessisin gurri koo duuduun barbaada lakkatila nama dhaga'uu dhiisu sana booddee wannan barbaadu qabameera. Erga qabameen booddee haayilaandii itti rarra'eera qeensi isaa buqqifameera. Isin galee qeensi itti buqqeera qaama saalaa isaatti akka namatti rarraasaa ture bishaan itti rarraafameera. Akka inni haadha ajjeesee ilmoo irra kaa'aa ture ilmoo ajjeesee haadha irra kaa'aa turetti akka sana godhameera. Qullaa isaa miilli isaa ol hidhamee mataan isaa gad deebi'ee fannifamee akkasatti gumaarreen qaxaqqadameera. Yommuu rabbi irra waa kajeela akka carraa ta'e yoo akka carraa ta'e immoo dhaqee jedhe argee jedhe Abdussee gali gaa yoo zammatuu feete jette yaa ilma abbaa tamaamtisti sa'aatii ana aaree jiru keessa ilma qiixiraam dhageesse sa'aatii ana aaree jiru keessa komentii kenni taanaan abbaa fe'e jechuudha muka sitti cabaa dhageesse ati kan afaan banaa jirtu abiyyi lolaan dandee waayoo jettu maal ta'e hin barbaadin as teessee afaan bantee dhageesse teessee afaan bantee abiyyi lolaan dandee isobaa maal jettu kuni maal ta'e lola keessa dhiira taatee atoo dhiira taatee baddaa keessa deemtee wattaadara keessa deemtee abiyyi jira laata ta'e maal ta'e hin barbaadin hasaam dhaabe komentii kanarra dhimma haadha kootiin dubbataa jira yaa inni kabaaban wala kabayin karaa jennaan warri immoo abdussee ta'anitti mataartan abdussee wajjiniin bakka tokko hin jiru dhageessanii warri bilbiltanii abdussee tanu tokkoffaa hadha wal bira hin jiru jedhee hamaa isaan haasa'u kunuun dhaggeeffataa jira abdussee wajjiniin bakka tokko jiraataa turre mana tokko jiraataa turre qaata wal biraa deemnee jirra an abbaa abdusseeti miti dur isiniin jedhaan ture yeroo sana yaadattu ta'e abbaa abdussee barbaadaa dawwalaa itti madhaa waa'ee dhimma abdussee waa'een dhimma siyaasaa aslan nan laallatu waan siigalee waa'een dhimma siyaasaa nan laallatu nama gumaa haadha kootii barbaadaa jiru gumaa obboleessa kootii barbaadaa jiru malee isinii galee nama gumaa maatii kootii baasuudhaa jiraataa jiru malee nama waa irraanfatu miti an nama waa irraanfatu miti abbaan irraanfate an irraanfachuu dadhabe an irraanfachuu dadhabe taniyyi dhaabaa dabalisummaa Oromoo ABO ati shaneedha hattuudha saamtuudha maaloodha jettee yoo tarrabsitu keessa ani immoo abbootii koo jaalleewwan koo leencota koo qabsaa'ota koo warra gumaa naa baasu warra gumaa haadha kootii naa baasu warra gumaa obboleessa kootii naa baasu yoo lubbuun jiraate obboleessa koo lubbuun jiru immoo yoo dhiqqaman hidhaa keessa jiraate warra hidhaa keessa naa baasu jedheen kabajaan waanan qabuun bira dhaabadhee gargaaree gargaarsisee miseensa ta'ee waa meeqa ta'ee intanaa ture sa'aatii sanatti maal jaa turte beektaa shanee hattuu shanee jinnii shanee akkanatti yerootti shanee abaaraa turte sana ani immoo abaawoo koo jaala koo guma baas koo jabaadhaa gumaa haadha kootii naa baasaa elaa barrii kumni tokko koo yoo sin fayyadde elaa doolaa dubbi tokko koo yoo sin fayyadde
Ilaa doolarii 200 kun yoo isin fayyadde yoo xiitii tokko naa baaftee naa bittee dhageesse yoo xiitii tokko naa bittee jennaan masaaraa keessan keessa isinii galee xiitii tokko bitee birriin koo kun dhageesse yoo miyyaa hojjedhee mataatti dhagaa baadhee na yaadadha Sudaan keessatti dhagaa baadhee fooqii 7 ol ba'ee si galee sa'aatii sana akkasittan waan hin qabuunis bira dhaabataa ture isinii galee ati yeroo sana hin mormaa turte yeroo sana hin mormaa turtan dhageessanii isinii kan keessan nan galchu kan koommoo mirga kooti Getachoodhaaf du'a hawwu qabamuu sana dhawwaa qabamee immoo miilli isaa gadi fannifamee qeensi isaa irraa buqqifamee suutaan kutamaa citaa kalmoo namaa kutaa ture foon isaa suutaan guyyaa guyyaatti irraa citaa ija isaa duratti sareedhaa kennama foon isaa irraa kutamaa sareedhaa kennama akka itti du'u sana waan hawwii kooti ittanee naasa'u akkeeti iyyee naasa'u oo jedhee dhugaatiin fakkeeffadhu yoo rabbi jedhe ta'ennaan hin argaa yoo rabbi hin jenne immoo akkuma isin hawwitan isinii ta'e jennaan anis biyya koo mormee lal abad biyyan qabu waan jedhee biyya namaa keessatti dhiitamaa qaba lamaa du'a malee biyyan qaba jedhee ni madhu gaafa sanaa kaasee gaafa Getachoon deebi'ee aangoo qabate kana waadaa isinii gala gaaf tokkoon afaan kootii baasee dubbadhe nama naan jedhina akkas jechuudha dhageessanii kana jennaan addas borisiftaanis warra Getachoon lolu kanaan jabaadhaadha diina kootiin lolaa jiru jabaadhaadha wantan jedhu sila isin naasiseen jira anaana hunnaatun seene baga naatan giroo keessan waa dhiifaman sinin jechuu dhufeessatanii sinii galee sila wayyoo Getachow koo jedhee boo'ee jennaan rifattanii jechuudha naatanii auzu billaa min shaitaan rajim jettanii walii dawwaltanii wayyoo Getachow iddoo jettanii wal waamtanii nama kuma tokko jechuudha iyyaa turtan dantaa kootii miti taajaa isaa dhaqaa taakaa isin naasisan seenee erga naatanii baga naatanii biroo keessanii erga du'a Getachow labsee naatanii adaraasin hin naasise isiniin jedhu baga naatanii zalaalamii keessa naa jiraattu wanti boolla keessa jiru yookiin bofaan iddamee du'a ta'a garuu immoo akkas erga jaallattanii immoo silaa wajjiniin dhaqanii lolanii lolchiisuudha malee bakkee ta'anii jabaadhuudhanii eenyu nyaachuudha eenyu taa'e tokko taa'ee tokko nyaatu wal gaggalaafanna taatu jedhee Hacaaluun Getachoon lolee biyya ormaa keessaa isin galchee aangoo isinii kenna jabaadhaa Getachow jedha harka rukutaa isinii galee kun yaada kooti yaada koo eenyuun na jijjiirsisu uleen nan jijjiirsisu doorsisi nan jijjiirsisu abaarsi nan jijjiirsisu illiimmaan nan jijjiirsisu Getachoodhaaf du'a miti kana na'u fayyaan isaa qabamu na'uwa isinii galee akkasi kana jechuun immoo Getachow warri immoo waa nu banne xiqqaa isin nu hubachiisa Getachow mormuun koo abiyyiin deeggaruu koo miti yoomii deeggaraa miti hin deeggaraa miti hin deeggaru hin abaaru hin eebbisu hin abaaru isinii galee akkasitti qabadha warri immoo as jalatti afaan banaa jirtanu mee isin balleessuu lafarraa warra jalatti afaan banaa jirtan kun na arrabsaa jirtan kun mee feesbuukii keessan akka nadhan bulle godhu hojii koo ta'e eege hojii koo ta'e riiportisti laqallaqu na jala dhuftee namni keenya rakkoo isaa maali beektu mirgaaf dirqama isaa hin beeku nama arrabsuun dhawwaadha seera feesbuukiitiin nama arrabsuun dhawwaadha wallaahi yoo bucate nama 50 ol miidiyaa kanarraa dhabamsiiseera warra na arrabsu warra na jala dhufee na arrabsu mee warra na arrabsaa jiru kana dhabama godhu maal wayya komentii keessan balleessitu moo waan afaan keessan alba'een achi jalaa isin fuusisu isin bilookuu dhiise kaasi komentii kee an bilookii godhaan jiru nama
an bloki godhan jiru nama reporti dumati godha jirtuun afaanumati haqqisaa jirtu kanaan gadi qabeen ergaa namicha kootti dhageesse hin haqqisin mirgan qabdu jalatti dhufti haqqisu Getachoo mataatti baachuu mirga keeti abaaruu mirga kooti ana ate eebbisuun faarsuu mirga keeti maali gaa mirgaaf dirqama baraa malee isin eebbisaa jirtu miti ani immoo nan abaaraa jira mee abaarsa koo immoo eebba keessatti fudhatama teenyee laalla bilookiin godhu nama kana booddee warra afaan banu ergasii warra bilookiyyuu nan balleessi an riipoortiin godha naan rabse jedheen riipoortii godha gaafa gaaffiin sii dhufee sii dhiyaate waan deeffattu qopheeffadhu yoo afaan beektu an nama rabsaan jiru bari seera Facebook nan beekaan yeroo dhibba tokko narratti cufamee jira Facebook go cufamee adabamee deebi'a bara Facebook nama meeqa gubatu iyyuu kan koo namichi jechuudha hojii namni waan namni Facebook irratti maxxansaa oolu kana of coowwaa qaba jedhee itti meera waan namni Facebook irratti nama rabsaa oolu kanas liivii irratti haasamaa oolu kanas of coo qaba namichi sagalee viidiyoo keenya kana fuudhee of coo sana keessa buusa kompiitara akka of cootti hojjetamee jira bartanii waan namni liivii irraa haasa'u kana achuma namichi fuudhee of coo sagalee sana keessa buusa sana booddee of coochi daakee waan gagaarii gara mirgaatti baasa waan ajaa arraba minaamii qabu hoo jiraate immoo gara bitaatti baasa sana booddee mazzanee wal bira kaa'ee ilaala namichi Mark jechuudha Mark my best friend mazzanee ilaala yoo garri wanta gaarii haase gadi mazzanee waan ani nama rabse yoo jiraate immoo ilaaleeyyi of eeggadhu jedha kan koo barreen gaddaa yeroo kan nama meeqaa 100,000 gubatu namichi viidiyoo koo gubuu jedhee viidiyoo koo fuudhee inni darbatu boo'icha in darbate boo'icha imimmaan in darbate rabbii jedhaa gargaaraadha in darbate viidiyoo koo fuudhee maal kun namichi kun jedhe jechuudha maal kun namichi kun takkaa nama narrabsu of coowwaa tokko waa isaa arraban nama rabse baasuu dide kanaa jennaan namoota isaa rabsanu waa sadii naa godheera waa lama naa godheera waa tokko naa gochuuf tokko namichi Facebook ofii isaati yeroo takkan paaswordii koo jijjiirradhu yoo namni Facebookii koo yaale paaswordii koo kan jijjiirradhu meseejii naa ergaa tokko jedha lammaffaan immoo komentii nama tokko jalatti yoon dhaqee kenne namoonni fooloo jala jiranus namoonni adii jala jiranus akkan komentii an kenne bira dhufan naa godhaa jira godheera isinuu na taasabdu bakka tokkotti dhaqee yoon salaamu alaikum jedhee komentii nama jalatti barreesse akka namoonni ana jala fooloodhaan jiranus adiidhaan jiranus arganu naa godheera thank you my brother Mark gidduu kana immoo raayitiitti naa gochuuf right jechuun my brother my big brother and the small brother umri rakkoon qabu yoo hangafa saatees yoo hangafa gootees my best brother Mark የበርገር ልጅ መቃን ሳቸው እና ማሪ ፈቲከሙ ማርክ የበርገር ልጅ ለማ ማርክ በርገር ምናምን እንጀለ ዋመሚ እንደለና ጋላቶም ሲንጀለ ጃለኮ አመሰከቲ ቪዲዮ ገና ዳቴ ላልቴ ወረና ራሱ ገራ ዳባማና ጀላጎቱ አብዲን ቀባኑ ሲተነ እርጋቲ ያዳ ከናፍ ባዬ ሲዲቅ ሲፈዳ ማርክ አቲ ጅራዱ ንገስ ሺአመት horan malle jiraadhu Mark ko raayititti gaafati naa goote immoo waadaadha guyyaa tokko guutu maqaa keetiinan YouTube irras Facebook irras Instagram irras Telegram irras gruupii WhatsApp sidee harka sii rukutaa ola si iyyaa ola jechuudha maqaa keetiin raayititti naan ga'e bannaati jadiinaa guubii bannaati an Ameerikaan jiru Awustiraaliyaan jiru biyya baqaa keessan jira sigale kana jennaan raayitii godhiiti diina garaa gubii naa agarsiise gidduu kana ergadheera waa hunda xumuradheen jira raayitiitti na gochuuf suutu baraka hojjettoota akka ngoota mootummaa akka aktiivistoota beekamaa tokko raayitii biratti arguuf deemtu jetti wayyo yaa inaaffaa yaa gubannaa gaafa sana namni gubatu
Ada ini gara dina gara aku bin Marco. Rakyat itu kodi ti baka. Rakyat kejela muai baka. Tuma gubate inde bi af kan jedoi. Approve na godi banna. Dia nyetar gitu cuda. Galatoma wal fadashi. Wari Getachaw tibuun ko isin mufachiise deemuu dandeessu. Ana biyyiin isinitti faarsee hin beeku wara. Abiyyiin guyyaa tokko faarsee goota koo, leenca koo, maaloo koo jedhee hin beeku. Maaliif deeggaraas miti mormaas miti. Jaalattus jibbitus hunda ilma namaa bakka tokkotti laala waan ta'eef kan mormaa jirus ilmaan Oromooti. Kan mormaa jirus Abiis ilma Oromooti. Kanaaf I don't menamen tak anggilify on siti mana khana motion siti mesidi garu dia wante nangal chuana uya to ko farse be nana kare jero khabaja ke sanif taw mo wallala tul nyina jere den tani arka ko ol kase de garu milga goti khabaja an sini kabu asarati be ka sini farse be ko sinjala bare simbe ko wari de gartota takka sinjala bare be ka de garadda hakatur raana abana haka amwatu wantan jadu sing giddutti warra abiyyin jaallatu jibbo ki mo warra abiyyin deeggaruuf mormo giddutti wantan kaayida barfadhu tokko abbaan haqa amwatu yoo jarri abiyyi fi deeggartoonni haqa qabaatan rabbi sina mo'achisu mo'attanii arguu keessaniin barbaada yoo mo warri abiyyin hadheeffatee mormuu fi jibbu haqa qabaate rabbi irra sina aansu garaa kootiini kun mirga kootii bara deeggaruunis mormuunis asis hin galu abbaan haqaa irra'aan warri haqa qabdanu rabbiin haqa keessan hin dhossin haqa keessan rabba baasu kanan sinin jedha sini gale qabadhaa bareechaati kanan sinin jedha warra biyyiin jibbitanus jawaadhaa jibbaa takkaan jibbinaa sinin hin jenne sini gale dhageessanii ila ajala deemaa jedha deeggaruu feeta sirraa mul'ata Akko keen sodaa dheeree deeggaru maal abbaan barbaade deeggaraan jiru fannaa ta'edha waan taate nama galchuu yaadina waa tokko na gochuun dandeessu sin jedhe halkaniif guyyaan bakka kana taa'ee faarsa wantan godhuuf hin jiru faarsus bannaa taachuu isinii warra akkanaati warra yaada akkanaa qabatuyyuu nama danuu geessee tun barbaade akka jarri abiyyiin deeggaran godhe dhugaan sin itti maan nan beekaan Reo to ko bakka dadda jiran danu illiki keessanii jecha tun barbaade faana kan deeggaru feeta maal abbaa kee nagoota yoon deeggare maal abbaa kee nagootaadha kana mamma gaaffiin koo wanta ti gootu hin jiru deeggaraa miiliyoona qaba kana michi maal goote maa deeggaraa kanaaf waan akkanaa dhiisaa doorsisa akkanaa dhiisaa hin deeggaru warri immoo maaliif hin deeggarretan hin deeggaru hin deeggarus hin abaarus hin mormus asis hin jiru mirgan qabu waan deeggarus mirgan qaba mormus mirgan qaba tasammoo dhiisus mirgan qaba maal beektu waa'ee siyaasaa kun siyaasni isin bakka lama qofa qabattani ani Akkamittan of ibsa beektu paarlaamaan Itoophiyaa fakkeenyaaf an siyaasa keessa hin jiru jechuun hin danda'amu naan jettani an siyaasa keessa hin jiru jechuun sirrii miti jettani namni wayii boona gorsi maaliif jennaan siyaasa keessa jirtaa naan jedhe akkamittan siyaasa keessa hin jiran eenyuun an deeggaramoo eenyuun an balaaleffadhennaan laa kana qofaa miti siyaasa naan jedhe paarlaamaa fudhuu naan jedhe ishiin jeen warri paarlaamaa keessa jiru jedhe ishii yeroo amma ta'e muummichi ministeeraa yookiin immoo namni paarlaamaa gaggeessaa jiru warri waan hadhaa Dr. Abiyyi haasa yookiin immoo waan ta'e wayii haasa adda qanu mee warri haasa hadhaa deeggartan yookiin waan ta'e wayii jedhame quba baasaa jedhe qixxeen warri mormitanii na jedhame nama muraasa ta'us quba baasaa jedhe sadaffaa irratti immoo maaltu gaafatama jedhe warri hin deeggarres warri mormines jedhama jedhe kan quba baasuuf jedhe ani sala dhageessanii sinii galeera paarlaamaa keessatti biyyeessattu
warri waan kana deeggartan jennaan quba baasaa miti ummanni buusaa jedhama harki lakkaa'ame warri immoo mormitan jedhama quba baasa buusaa jedhama warri immoo hin mormine sin deeggares jedhamee jennaan ijji keen argine obboleessu quba baasa cuma ani sala anjara keessan jira hin mormines hin deeggares hojiidhaanis duddubbaanis kan rabbiin koon argu sigale rabbi wanti na caalu jiru kan rabbiin koon argu an deeggaraas miti takka mormaas miti sigale akkasitti kana jennaan umnaan na deeggisiisuu hin dandeessu umnaan na mormisiisuu hin dandeessu bakka dhugaa argetti immoo al tokko tokko nan dubbadha jechuudha galatoomaa ulfaadhaa isiniin jaalladhaa warra afaan banaa ture namoota hedduu achumattan riipoortiitti godha. Ishee akkasitti na hubadhaa warreen na jaallattan keessattuu warreen mormitoota taatanii na jaallattanu Arifee Ismaa'eel jedha galuu dandeessaa bilbilli kootu invaayitii erguun danda'u gati ta'eef dhuufuu keeti as jalatti dhuufaa jirtu hojii si geggeessee jira qillintoo taa'eeti dooma nama dhibaaman nama sodaachisuu barbaaddu akkasii kana jennaan warri mormitootaa xiqqoo as jala deemtanii waan nu haasaa turtanii abiyyiin deeggaraa maal deeggaraa wallaahi hin deeggaruun wallaahi maqaa rabbiiti hin deeggaru an deeggaraa miti mormaa miti rabbii kootu immoo na arga Getachoo jaallachuuf jibbuun immoo mirga kooti dhageessanii Getachoo jibbuun abiyyiin deeggaruu miti an gaafa abiyyi jibbuu miti kan hin jibbu gaafa Jawaar itti qabsaa ture maaliifan keessa ture beektaa jira minna sanaan siyaasa keessa yeroo Jawaar hadheeffatee qabsaa ture yeroo dhaaddadhee mormaa jennaan morme otoo dhengara sidii maxxansee dhageessatti mormaa jennaan mormine mallattoo diddaa agarsiifne warra didee biyyaa dhufee keessummaa goone simannee qubsiifne kunoo hadha jiru lubbuudhaan artistoota keenya ta'e namoota tokko simannee qubachiifne gaafa Jawaar dhufaa jira jedhamu waan nu taane gaafa jaween koo kayroo dhufaa jira jedhamu filimee warri kayroo keessa ahi waadaru yoon dubba hin gaabbu garuu waan hin godhe hundatti hin gaabbu takka rabbi na gaabbisiisee hin beeku waan nama dhibusi wallaahi takka rabbi na gaabbisiisee hin beeku waan akkanaas hin mudate beeka gaafa jaween kayroo dhufaa jira jedhamu waan hin ta'e caala waan hin godhe anatu beeka kan hin godhe hin jedhu rabbi isaa baasuun jedha isinii galee kana naani dhugaa fudhatan fudhadhaa lakki dhugaan fudhannu nu nama arrabsu taphanne yootan immoo na arrabsuu mirga qabdu ani immoo arraba keessanii wajjiniin riipoortii isinitti gochuu mirgan qabaanis feesbuukii koo jalatti dhuftee na arrabsuu mirgan qabdu warra jala deemtee abbichuun goota keenya jette ayyee goota keeti sii fudheen jiraadha gootummaa ati faarsaa fi jirtu kana fudhadheen jiraadha hin tuffadhu warri immoo lakki abbichuun goota kootii miti abaluu goota kootettas nan fudhadha kan keessa laa warri gootaa miti jettanii maartanus keessanii nan fudhaa sigalee namoota hedduutu na beekaan akkanatti warra mataan madooshaa malee lakki ati keessi kee kana piipii deeggaruu feeta maal na sodaachisa piipii deeggaruu yoon fedhe maaltu na sodaachisa maa isin mormaan jirtanu waan barbaadan jettanii deeggaraan jirtanu maa warra deeggaraa jiru gadiyan namaa gadiyan akkasitti fudhaa malee yeroo namni dubbii dhugaa sanitti immoo akkanatti qabataa deemu gaariidha an deeggaraas miti mormaas miti nam tokko gadi beekaaf tokko sagalee Mubarik qabna jedhee fudhatee dhufu waan garee kana keessatti garee hidhatanii jirtu ni keessatti warri mormitanus warri deeggartanus garee qabdu mee garee sana keessa Mubarik akkana ture sagalee akkanaa kennee ture barreeffama akkanaa kennee ture ragaan tokko dhumnaan ragaa Mubarik deeggaraa jedhu ragaa Mubarik mormaa jedhu yoo namni yoo barreeffamaan guruppii irratti naasofne sagalee naasaa yoo sagalee naasofne immoo barreeffamaa naasaa mee barreeffama koos naa fidaa sagalee koos naa fidaa amaana rabbi taagna irratti godhaa of jalan galchaan hin fiddan hin argitan utuu argattanii sinuu qaataa fidattanii dhuftanii na nyaattanii miidiyaa irratti nan argattan obboleessu nan zollomin sitti bu'aan jiru nan zollomin alagaadhaa jettee anan nas qayyamii jechuu gootii galatoma ulfaadhaa sinin jaalladha shi baay Getachoon duun immoo duudhuma
isi kana ni sulaa xiqqoo si kana dhiisaa wayii jettanii yaadina geech godaanee jira reesaan isaa rabbede gadi waa obsaa soo dhiqammoo galgala laafiidhaan dhufee waan ta'e haasee Mubarik hinduu hin jennee ati naamin hin jeenaa du'aa taasaa jira du'aan hin dhuufaa jennaan boko kuu dhiisaa jedhan yoo boko kee haasa'uun isaan mala garuu du'eera Getachoon deebi'ee biyya Itoophiyaa bulche du'aan ka'eera jechuudha. Abbaan barbaade bulchu Getachoo bulchuun naan ta'u. Baay'ee bakka. Afoona lillaashi. Bulaakoo kan musliimaa kan kiristaanaa hundumti keessaniyyuu. Wannan dubbadhe yoo warra deebitanii dhaggeeffataniif wanni isin as qayyamu hin jiru. Tokkittiin warra deeggartootas mufachiisu warra mormitootas mufachiisu. Dhugaan isin itti hima. Galatooma wal fadha hundi keessaniyyuu obbolaa kootii nagaatti.